Amantanis amanuu baattanis sagaraa yookaan udaan keessan gurguruudhaan galii argachuu fi lubbuu namoota biroo du'arraa baraaruu akka dandeessan beektu. Ogeeyyiin fayyaa qorannoo waggoota hedduuf hojjechaa turan irratti hundaa'uudhaan sagaraa yookaan udaan keessan gurguruudhaan galii argachuu fi lubbuu namoota biroo baraaruu akka dandeessan ibsaa jiru. Akka dhaabbanni John Hopkins Medicine jedhamu kan biyya Ameerikaa jiru ibsutti adeemsa fecal transplantation method jedhamuun sagaraa arjoomuun sagaraa nama arjoomaa fayyaa qabu irraa walitti qabanii gara ujummoo garaacha dhukkubsataa tokkootti dabarsuudhaan dhukkubsataa san yaaluun ni danda'ama jedhu. Sagaraan kun baakteeriyaa fayyaa garaacha qaama gadii jiruuf haalaan barbaachisu waan of keessaa qabuuf nama garaachi isaa fayyaa qabu irraa fuudhamee nama garaachi isaa baakteeriyaa kana oomishuu hin dandeenye takka hin qabneef arjoomama. Biyyoota gurguddatan kanneen akka biyya Ameerikaa fi Kanadaa fa'aa keessatti baankiin dhimma kana irratti hojjetu dhaabbatee jira. Baankiin kunis baankii udaanii takka baankii sagaraa walitti qabudha. Baankiin kun namoota irraa sagaraa yookaan udaan walitti qaba. Namni tokko yeroo sagaraa isaa baankii kanaaf arjoomu baankiin kun $40 isaaf kafala. Kanaafuu sagaraa teessan gurguruudhaan waggaatti hamma $100,000 fi $80,000 argachuu dandeessan jechuudha. Namni lubbuun jiru waanuma hundaa'u ni dhaga'ati. Isinis gaaf tokko maalitti beekama biyya teessanii fi naannoo isin jirtanitti sagaraa gurguratanii galii argachuun dhufuu mala. Kana malees lubbuu namoota baraaruudhaaf ooluu malaati. Sagaraa teessan jabeeffadhaa. Ammarraa na hubadhaa. Sagaraan teessan albuuda qaalii ta'uu hubattanii waan jirtaniif sagaraa teessan jabeeffadhaa. Fuula Dr. Iliyaasis hordofaa isinin jenna. Galatooma.